Godina Wallagga Bahaatti sababa haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an deeggarsa namoomaa barbaadu. Siraach sabaaf waan qindeeffate qaba. Magaalota godina addaa naannoo Finfinneetti raafama siyaasaa biyyattii hordofuun qondaalonni PP saamicha lafaa fi kira sabsaabdummaa irratti bobba'an wal saaxiluun wal qoccolaa jiru. Bal'ina oduu tanaa wajjin ilaalla. Maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin hawaasarraa mallaqa dirqiin guuruun cimeetti fufee jira. Bal'ina oduu kanaaf Faayidaa Iliyaas irraa dhageenya. Itoophiyaatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu hatattamaan akka taasifamu Ameerikaan irra deddeebiin waamicha dhiheessite. Boodarraa haasofna. Gargaarsi diroonii waraana Turkiin sirni bilxiginnaaf taasisaa jiru guddoon yaaddessaa jira jetti Ameerikaan. Muddee 23 bara 2021 kun matoota oduu keenya har'aatiif guutuun oduu keenya har'aa kunooti. Siraaj sabaafittan sin dabarsa. Muddee 23 bara 2021 guyyaan kamisaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aaf qindeeffanne isinitti hima Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Tuujii Muhammadtu nafaana jira. Filmiin jiruu fi jireenya hawaasaa baha Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun mata duree fayyaa dahii jedhuun barraa'ee badhaasa Oskaariif kaadhimame. Filmiin kun dhalattuu Itoophiyaa lammummaa biyya Meeksikoo qabdu Jeesikaa Bashiriin kan barraa'e yoo ta'u jiruuf jireenya Oromoo Harargee addunyaatti beeksisuu keessatti fiilmii shoora olaanaa taphateedha. Fiilmichi badhaasa Akaadaamii Oskaar 94ffaa damee dookumantarii jalatti badhaasichaaf kaadhimame. Badhaasicha Akaadaamiin Oskaar qopheesseen damee dookumantarii jalatti fiilmiiwwan 15 kan qophaa'an yoo ta'u kanneen keessaa fiilmiin fayyaa dahii jedhu kun isa tokko. Godina Wallagga Bahaatti sababa haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin uummanni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii magaalota garaagaraatti baqatan rakkoo deeggarsa namoomaatiif saaxilamuu dubbatu. Haleellaa sabummaa bu'uureffatee aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran kanneen akka Kiiraamuu, Guutoo, Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Jaardagaa, Jaartee, Abbee Dongoraa fi kanneen biroo keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa kan mootummaa giddu galeessaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramaniin raawwatamuun uummanni nagaa dhibba hedduu lakkaa'amu ajjeefamee qabeenyi mancaafamuun kuma dhibbootaan kanneen lakkaa'aman ammoo qeerra buqqaaniiti jiru. Aanaa Guutoo Giddaa qofa keessaa namoota 80,000 hamma 100,000 ta'antu buqqee naannoo magaalaa Ukee qubatee dabalata qabna. Haleellaa sabummaa irratti bu'uureffatee aanaalee ollaa naannoo Amaaraa jiran kanneen akka Kiiraamuu, Guutoo, Giddaa Ayyaanaa, Amooruum, Jaardagaa, Jaartee, Abbee Dongoroo fi kanneen biroo keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa kan mootummaa giddu galeessaa mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramaniin raawwatamuun uummanni nagaa dhibba hedduun lakkaa'amu ajjeefamee qabeenyi barbadaa'uun kuma dhibbootaan kanneen lakkaa'aman ammoo qeerraa buqqaanii jiru. Odeeffannoon Addis Istaandaardii qabatee bahee fi odeeffannoon buqqaatota irraa OMN argate akka mul'isutti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwataniin gandoota baadiyyaa aanaa Guutoo Giddaa kanneen akka Horroom, Alaltuu, Meexxii, Odaa, Luugoo fi Gaaddisaa jedhaman keessaa hawaasni nagaa 80,000 hamma 100,000 ta'an qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun deeggarsa namoomaa malee naannoo magaalaa Ukee buufataniiti jiru. Walakkeessa baatii sadaasaa haleellaa sabummaa bu'uureffate kan adda baasanii miidhuun humni finxaalessa Amaaraa gandoota aanaa Guutoo Giddaa keessatti raawwateen namoonni baay'een gara jabeennaan ajjeefamanii jiru. Qabeenyi bal'aan manca'ee buqqaatiin hamaan uummata mudatee akka jiru OMN jiraattota wabeeffatee gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Haleellaa naannichatti taasifamaa jiruun jiruuf jireenyi hawaasa nagaa gaaga'amoo biratti haalli baruu fi barsiisuu danqamuu manneen barnoota hedduu cufachuun mul'isuu odeeffannoon OMN argate kan mul'isu. Gabaasa Addis Istaandaardii qabatee baheen ammoo haleellaa raawwatameen uummanni hedduun buqqa'uun magaalota Wallagga Bahaa garaagaraa keessa qubataniiti jiru. Haleellaa hidhattoonni Amaaraa mootummaa giddu galeessaaf naannoo Amaaraatiin hidhachiifamanii bobbaafaman kanaan qaamoleen hawaasaa hedduun walitti bu'iinsa kanaan miidhamaniiti jiru. Uummanni aanaa Guutoo Giddaa gandoota garaagaraa irraa baqatee naannoo magaalaa Ukee jiru deeggarsa namoomaa bal'aa akka barbaadan Addis Istaandaardii gabaaseetii jira. Namoota naannoo magaalaa Ukee qubatanii jiran keessaa kan Addis Istaandaardii dubbise akka jedhanitti dubartoota, daa'immaniif maanguddoota dabalatee namoota baay'ee bakka tokkotti walitti qabamaniiti jiru. Wanti nyaatamu, wanti dhugamuu fi wanti irra ciisan hin jiru.
qaama isaanii birmatu barbaadu. Deeggarsi namoomaa uummanni taasisem uummata kana dhaqqabsiisuuf rakkoon nageenyaa danqaa akka ta'es Addis Istaandaardi gabaasa isaa kanaan caqasiiseetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin wabii nageenya uummataa ta'uu caalaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun haleellaa diroonii uummata nagaa irratti fudhataatii jira. Dhaabbileen mirga namoomaaf falmanii paartileen siyaasaa Oromoo ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruuf qorannoon walabaa akka taasifamuu fi uummata buqqeef deeggarsi namoomaa akka dhaqqabu yaamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa Wallagga Bahaa aanota garaagaraa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen walitti bu'iinsi Wallagga Bahaa keessatti uumamaa tureen bifa jijjiiratee gara haleellaa sabummaa bu'uureffateetti deemaa jiraachuun na yaaddessa jedhe. Walumaa galatti rakkoo nageenyaa aanota godina Wallagga Bahaa keessatti uumameen uummanni 100,000 hedduun lakkaa'amu jiruuf jireenya isaa irraa buqqa'uun magaalota godina Wallagga Bahaa garaagaraa keessa qubatuun deeggarsa namoomaa atantamaa barbaadaatii jiru. Raafama siyaasaa biyyattii hordofuun qondaalonni Biltsiginnaa saamicha lafaa fi kira sassaabdummaa irratti bobba'an wal saaxiluun wal qocolaa jiraachuu maddeen keessoo sirnicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina addaa naannawaa Finfinneetti magaalonni akka Buraayyuu, Sabbataa, Laga Xaafoo fi Laga Daadhii iddoowwan saamichi lafaa baay'inaan itti geggeeffamaa jiran keessaa isaan ijoodha. Bal'inni oduu kana Muhammad Faantaalleetu qindeesse. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalota akka Buraayyuu, Sabbataa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii fi iddoowwan birootti raafama siyaasaa biyyattii hordofuun qondaalonni PP saamicha lafaa fi kira sassaabdummaa irratti bobba'an wal saaxiluun wal qocolaa jiraachuu maddeen keessoo sirnicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Gama biraatiin namoota kira sassaabdummaa irratti bobba'an tarkaanfii araarama hin qabnetu irratti fudhatama jechuun ajajni qondaalota olaanoo PPtiin gubbaa gadi dabraa jiru tooftaa kaadiroota sirnicha ganan ittiin qulqulleessan jechuun sakattaan cimaan seektaroota hojimaata Biltsiginnaa keessatti geggeeffamaa jiraachuun himameera. Haala wayitii ammaa waajjiroota Biltsiginnaa hedduu keessatti deemaa jiru irraa kan hubatamu hanna saaminsaa fi walshakkiin daanga maleessi gubbaa hanga jalaatti keessoo sirnichaatti uumame akka jirutu mul'atas jedheera. Maddi keenya odeessa kana nuuf qoode. Saaminsi lafaa magaalaa Sabbataa fi Burraayyuutti bal'inaan geggeeffamaa kan turee fi ammas geggeeffamaa jiraachuu eeruun maddi keenya keessoo sirnichaa OMN qunnamem godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsi magaalaa Burraayyuu fi Sabbataatti lafa jiraattota irraa buqqisuun gurgurachaa akka turan ibseera. Erga kaaba biyyattiitti lolli jalqabee fi jeequmsi siyaasaa biyyattiitti mudatees qofa Sabbataatti lafti kaarimeetira 10 Burraayyuu fi naannoo isiitti lafti kaarimeetira 20 ol kaadiroota Biltsiginnaatiin saamameera. Kira sassaabdummaa fi malaammaltummaa to'achuu ilaalchisee ajajni gubbaa dhufeera jechuun qaamoleen nageenya fi kaadiroonni wajjin ta'uun saaminsa kana geggeessaa turan wayitii ammaatti wal ganuun wal kassasaa akka jiran qaamonni dhimma kanatti dhiheenyan beekan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Dheefim itti gaafatamummaa jalaa bahuuf godhamuu fi tooftan namoota sirnicha ganan jedhanii yaadan rukutuuf qondaalonni PP fayyadamaa jiran keessoo sirnichaatti rakkoo hamtuu kan dhale ta'uudha. OMN kan odeeffate. Maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti duulli saamicha qabeenya uummataa irratti taasifamaa jiru itti fufe. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kasaaraa sababa waraana kanaatiin isa mudatee dandamachuuf tooftaa addaan hojjettoota mootummaa fi daldaltoota irraa mallaqa sassaabaa jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Faayisaa Eliyaas dhimma kana irratti gabaasa qindeessite qabdi. Sirni Biltsiginnaa rakkoo diinagdee isa mudaterraa nuuf jecha maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun qabeenya uummataa saamaa jira jechuun komeen qaamolee garaagaraatiin irratti dhiyaataa jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad aangoo saateeffachuuf jecha kanaan dura namoota harka qalleeyyii faayidaan sossobuun gara adda waraanaatti ergaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuun ammoo hawaasa dirqeen saamaa turuu himane. Yeroo ammaa ammoo kasaaraa sababa waraana kanaatiin isa mudate dandamachuuf jecha tooftaa addaatiin bifa addaatiin duula qabeenya uummataa saamutti bobba'anii jiraachuu odeeffannoon qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Godinaaleen Oromiyaa duulli saamichi qabeenya uummataa bal'inaan keessatti gaggeeffamaa jiru muraasni Harargee lamaan akkasuma Baalee, Arsii fi Jimma dabalate kanneen hafan biroo keessatti duulli kun kaadiroota Abiyyi Ahmadiin raawwatamaa jiraachuu OMN jiraattota irraa qulqulleeffatee jira. Keessumattuu magaalaa Asallaa fi naannoo isitti marsaa lamaa oliif manneen hawaasaa irra naanna'anii
akka maallaqa kannan dirqaa jiranii jiru maddeene. Maallaqni sassabamaa jiru kun ammoo daldaltoota dabalatee hojjettoota mootummaa sektoroota garaagaraarra hojjetanis fedha isaaniitiin alatti dirqeen mindaa isaanii irraa muraa jiranii ija. Miseensi hojjetaa mootummaa maqaan isaa akka tuqamu hin barbaanne tokko namoonni deeggarsa kana hin laanne ammoo maqaan shanee ja'utti dhoobamuun gara hidhaatti geeffamu. Isarraa kan hafe reebichi humnoota tikaatiin irratti raawwatamuun ammoo yaaddoo keenya sibirootii ja'u isaan dhawamenne bilbilaan dubbise. Qaamni biyya bulchaa jiru lammiilee harka qalleeyyii jireenya isaanii harkaa gara afaanii ta'e afaan qawweetiin gara adda waraanaatti ergee hawaasa odeeffannoo gahaa waa'ee dhimma kanarratti hin qabne biratti ammoo akka waan deeggarsa qabuuf fakkeessuuf tattaafachaa jira. Kana uummanni hubatee bulchiinsa abbaa irree kanaaf harka akka hin laanne jechuun dhaamanii jiru. Paartileen siyaasaa biyya keessaa Dabalisummaa Oromoo fi KFO dabalatee biyyoonni lixaa furumaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaa waraana osoo hin taane marii biyyaalessaa qaamota siyaasaa fi waraanaa hunda hammateedha jechuun bulchiinsi Abiy Ahmad kan Itoophiyaa bulchaa jiruuf waamicha taasisaa turaniiti jiru. Haaluma kanaan Itoophiyaan marii biyyaalessaa adeemsisuuf Komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jiraachuu hordofee yaaddoo fi yaadonni garaagaraa hayyoota siyaasaa paartilee mormitootaa fi qaamota dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin kennamaati jira. Hayyoonni siyaasaa fi paartileen mormitootaa maal jedhuun gabaasa bal'aa qindeessineeti jira. Itoophiyaan marii biyyoolessaa adeemsisuuf komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jiraachuu hordofee yaaddoo fi yaadonni garaagaraa hayyoota siyaasaa paartilee mormitootaa fi qaamota dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin kennamaati jira. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaddar Reedwaan Hussein dhimmi marii biyyaalessaa kun waa'ee TPLF yookaan waboo kan mootummaan Abiy Ahmad shanee ittiin jedhu hin ilaallatu jechuu isaa hordofee mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf deemtuun qaamota hidhatanii bosona jiran TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo namoota siyaasaa manneen hidhaa jiran akkasumas dhaabbilee siviilii fi qaamota ummata bal'aa yoo hin hirmaachisen furmaanni argamu gaaga'ama caaluuf biyya saaxila jechuu irratti argamu. Ministeer Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaddar Reedwaan Hussein dhaabbata odoo biyya Tarkii Anadooluuf yaada kennaniin heera biyyattii kanneen akka keeyyata 39 fooyyessuun dhimmoota riifereendamii fi kanneen biroon hammata jechuun isaa hordofee biyya Siweedinitti barnoota saayinsii siyaasaa kan hordofaa jiruu fi dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa kan xiinxallu Yahyaa Bashiir dubbii heera fooyyessuu fi marii biyyaalessaa wanti walitti fide hin jiru. Gareen olaantummaa murna tokkoo deebisuu barbaaduun maqaa marii biyyaalessaa kanaan heera mootummaa jijjiiruun keeyyata 39 kan mirga hiree murteeffannaa sabootaa hayyamu san balleessuuf hojjetaa jira jedhe. Biyya Ingiliz Yuunivarsiitii London School of Oriental and African Study jedhamu keessatti saayinsii walitti bu'iinsaa qorachaa kan jiruun Barakat Dirribaa mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf jirtuun qaamolee siyaasaa hunda hammatee fi bu'aa qabeessa taasisuuf waraanni dhaabbateen namoonni siyaasaa hidhaa jiran bahuu qabu jechuun BBCtti hime. Amantaa uummataa oomuuf warra hidhaman hiikuu dhaabbilee paarlaamaa shororkeessitoota jedhaman labsiisan irraa haquu fi dhukaasa dhaabuun barbaachisaadha jechuun haaldureewwan marii dura guutamuu qaban akeeku. Waggoota lamaan darban rakkoo siyaasaa Itoophiyaa marii biyyaalessaatiif yaamicha taasisaa kan ture paartiin qabsoo karaa nagaa keessatti umrii dheeraa qabu Koongirensii Federaalawaa Oromoo ibsa sadaasa 15 bara 2021 baaseen rakkoowwan siyaasaa Itoophiyaa furuuf marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachise qofatu furmaata jedhe. Paartiin obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoos haaluma wal fakkaatu rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiif furmaanni marii biyyoolessaa hunda hirmaachiseedha jedha. Komishiniin marii biyyoolessaa bulchiinsa Abiy Ahmadiin hundaa'uun yaaddoo mootummaan maricha ofiif hoogganuu fi walabummaan hin qabu jedhu dhalcheetii jira. Dhimma kana irratti hayyoonni mootummaan akka qaama hirmaataa tokkootti malee qaama adeemsa marichaa to'atu ta'uu hin qabu jechuun akeekkachiisuu irratti argamu. Paarlaamaatti gaafatamaan bulchiinsa Abiy Ahmad obbo Tasfaayee Baalchikee komishiniin marii biyyaalessaa dhibdee qaamota siyaasaa biyyattii jidduu jiruu fi sirna dimokiraasii ijaaruuf adeemsifama jechuun dubbachuu isaanii BBC'n gabaase. Cuunfatti rakkoo Itoophiyaa furuuf heera mootummaa fooyyessuu osoo hin taane hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhukaasa dhaabuun marii biyyoolessaa hunda hammatee adeemsisuu jedhamuun dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi dhaabbileen idil addunyaa akkasumas biyyoota lixaatiin yaamicha dhiyaataa tureetii jira. Itoophiyaan komishinii marii biyyoolessaa hundeessaa jirtuun qaamota siyaasaa hidhannoo qaban hunda hirmaachisuun furmaata siyaasaa waaraa kaa'uu ni dandeetti kan jedhuun gaaffii yeroon deebistuudha.
Dhibdeen siyaasa Itoophiyaa karaa nagaatiin akka furamu irra deddeebiin gaafataa kan turte Ameerikaan qaamolee wal waraanaa jiran hunduu tantamaan haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun marii siyaasaa hunda hirmaachisee akka taasisan irra deebiin gaafatteeti jirti. Kanas kan gaafatte Ameerikaan gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru biyyattiif qofa osoo hin taane nagaa fi tasgabbii guutuu Afrikaa balaarraa buusaa jetteeti jirti. Muhammad Fantaalee ammas dabalata qaba. Gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru biyyattiif qofa osoo hin taane nagaa fi tasgabbii guutuu gaanfa Afrikaa balarra kan buusu waan ta'eef hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamu Ameerikaan irra deddeebiin waamicha dhiheessite. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa karaa nagaatiin akka furamu irra deddeebiin gaafataa kan turte Ameerikaan qaamoleen wal waraanaa jiran hunduu hatattamaan haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun marii siyaasaa hunda hirmaachisee akka taasisan irra deddeebiin gaafattee jirti. Cabeensi mirga namoomaa raawwatamaa jiru dhaabbateen qaama walabaatiin akka qoratamu akkasumas karaan gargaarsa namoota beela fi dheebuuf saaxilamaniif akka saaqamu jechuun ammas irra deddeebiin gaafatee jira. Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa mootummaa Ameerikaatti dubbi himaa White House kan tahan Ned Price akka jedhanitti gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti hammaataa adeeme kun rakkoo biyyattii keessatti qofa dhaabbatu miti. Nagaa fi tasgabbii guutuu gaanfa Afrikaas illee balaa guddaadha jechuun isaanii imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru dabalee ibseetiin jira. Oduu biraatiin ammoo Ameerikaan lammiilee isii Itoophiyaa keessaa bahuu barbaadaniif tajaajila hatattamaa kennuufi akka itti fuftee jirtu imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsee jira. Itoophiyaa keessaa bahuuf lammiileen Ameerikaa rakkoo mallaqaa qabaniif haalli ni mijatama kan jedhu ibsi imbaasii Ameerikaa kunis haalli nageenyaa guutuu biyyattii keessatti yeroo kamiyyuu deebi'ee yaaddoo guddaa ta'uu danda'a xiinxala jedhu kan dhugoomsudha jedhameera. Oduma walqabateen kaaba Itoophiyaa naannolee lolli keessatti deemaa jiru kan akka naannolee Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessa haala jiru tilmaamuun rakkisaa ta'uu itti aanan dubbi himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Farhaan Haaq ibsa kennan. Torban darbee kaaseem sababa akkaataa hojii fi rakkoo nageenyatiif jecha konkolaataan gargaarsaa karaa Affaar bahee Maqalee dhaqqabaa kan hin jirre yoo ta'u hanga yoonaatti konkolaataan midhaan nyaataa fi meeshaalee nyaata madaalamaa fe'atan magaalaa Abiyaalaa dhaabbatanii jiraachuus ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Aangaan kun sarbamni mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwatamaa jiruu fi waraanni kaabaa hammaachaa deemuun baay'ee kan isaan yaaddesse ta'us Farhaan Haaq ibsa gaazexeessitootaaf kennan keessatti kaasanii jiru. Gama biraatiin kibbaa fi kibba Itoophiyaatti hanqina roobaa mudateen namaa fi beelladoonni hongee cimaaf saaxilamanii jiraachuunis ibsa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baase keessatti eeramee jira. Oduu biraatiin Turkiin gargaarsa diroonii waraana mootummaa Abiy Ahmediif taasisaa jirtu walqabatee Ameerikaa yaaddoo akka qabdu ibsite. Tarkaanfiin mootummaan Turkii kunis qoqqobbiin Ameerikaa gurgurtaa meeshaa waraanaa irratti buustee turte cabuu hin oolle yaaddoo jedhu akka qabdu Reuters gabaaseeti jira. Faayisaa Eliyaas gabaasaa qindaa'e akka itti aanutti dhiyeessite. Gargaarsi diroonii waraanaa Tarkiin sirna bilxiginnaatiif taasisaa jirtu hedduun yaaddeessaa jira jette Ameerikaan. Abiy Ahmed humnoota Tigraay waraanuuf gargaarsa diroonii waraanaa biyyoota akka Gamtaa Imiraatota Arabaa, Iraanii fi Tarkii irraa argataa akka jiru maddeen oduu idila addunyaa gabaasaa turan. Biyyoota diroonii waraanaa kana sirna bilxiginnaatiif dhiyeessaa jiran keessaa takka kan taate Tarkiin lola kana keessatti mootummaa Abiy Ahmed deeggaruun diroonii kana dhiyeessuun guddoo yaaddeessaadha jette Ameerikaan. Maddi oduu Reuters gabaasaa baaseen Tarkiin sirna bilxiginnaa Abiy Ahmediin durfamuuf gargaarsa diroonii waraanaa taasisuu ishee Ameerikaan ragaa gahaan qaba jechuun ishee gabaase. Tarkaanfiin mootummaa Tarkii kunis qoqqobbii Ameerikaan gurgurtaa meeshaalee waraanaa irratti buustee turte cabuu hin oolle yaaddoo jiru akka qabdu dabalataan gabaaseeti jira Reuters. Torbee dabree Ameerikaaf ergamaa addaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Jeffrey Feltman daawwannaa hojiitiif Tarkii turuu isaanii kan yaadachiise gabaasni Reuters qabatee beekone. Yeroo kanatti dirooniiwwan waraanaa Tarkii Itoophiyaa keessatti gaaga'ama namoomaa hordofsiisaa jiraachuu isaanii himanii turanii jira. Bifuma wal fakkaatuun gaazexaan New York Times gabaasaa tibbana baaseen Abiy Ahmed bu'aa waraanaa diroonii biyyoota alaatiin akka waan injifannoo argatetti geeraraa jiraachuun biyyattii keessatti nagaa waaraa buusuu hin danda'u jechuun gabaasaa turuun kan yaadatamudha.
Oduu maddeen alaa irraa arganneen miseensi koongirensii Ameerikaa Meerii Geeyis Kaanloon kutaa bulchiinsa Filaadelfiyaa keessatti shugguxiin doorsifamanii konkolaataa fi qabeenya biroo saamamuu isaanii CBS yookaan Columbia Broadcasting System fi BBC'n gabaasan. Saamiinsa miseensa koongirensii Ameerikaa Meerii Geeyis Kaanloon irratti raawwatame kanaan konkolaataa moobaayilii fi waraqaan eenyummaa jala kan fudhatame yoo ta'u miidhaan qaamaa miseensa kana irra akka hin jirre yookaan kan ga'e akka hin jirre waajirri isaanii ibsee jira jechuun BBC'n gabaaseeti jira. FBI jechuun poolisiin federaalaa Ameerikaa saamtota kana to'achuuf faana dhahaa jiraachuu ibse. Saamicha miseensa paartii Deemokiraatii fi koongirensii irratti raawwatame kana ilaalchisuun kantiibaan magaalaa Filaadelfiyaa Jimmy Keeniin gochi raawwatame rifaasaadha jechuun balaaleffataniiti jiru. Gabaasni miidiyaa Columbia Broadcasting System yookaan CBS qabatee bahee akka mul'isutti bara 2021 kana keessa saamichi konkolaataa dhibbeentaa 80 guddateeti jira. Barruu Wall Street qabatee baheen ammoo bara 2021 bulchiinsa kana keessatti namoonni 500 ol ajjeefamaniiti jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun har'aaf qindeeffannee kana fakkaatan Siraay Sabaatii gama ogummaa kaameraa fi ediitaraatiin kan nafaana ture Chojii Muhammadii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu gama kiyyaan nagaatti.